sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Bitootis 27 barkum 2016 kan jirtu dhageeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo koppii keenya guyyaa irraa as Oromiyaa irraa isiniif dabarsinu kuno eegallee jirra. Koppii keenya irraa heessa dur irratti akkuma barame oduu dursinee isin dhageessif. Ittaan suni ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa bahee qabanneerra. Keessummeessuun isin waliin kan turu an Siintolinnaa Bilisummaati. Hanga xumur koppii keenyatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amsu dudumaan gar oduutti isin dabarsu. Oduulee fincilaa xumur gabrummaa golee Oromiyaa irraa nu dhaqqabe. Jaal tokkichi murteessaa qindeeffateera. Gar isaatti isin dabarsa. Goototni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa hiraarsa mootummaan wayyaanee bulchiinsa Yuunivarsiitii Jimmaa waliin ta'uun barattoota Oromoo 102 irratti beeksisa baasuun raawwachaa jiruu fi yakka akka waliigalaatti guutummaa Oromiyaatti bulchiinsa waraana wayyaaneen uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ilaalchisuun mooraa Yuunivarsiitii gadhiisuuf murteeffatan. Bitootessa 24 bara 2016 warraaqsi biyyaalessaa Oromiyaa fincila xumura garbummaa mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti karaa nagaa fi haqaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa deebii argachuu qaba jechuun itti fufuun wal qabatee bulchiinsi Yuunivarsiitii Jimmaa waraana mooraa Yuunivarsiitii keessa qubsiisuun barattoota Oromoo reebuu ukkaamsee hidhuu fi madeessuu irra darbe torbee kana keessa qofaa barattoota Oromoo 102 ol irratti beeksisa maxxansuun gootota barattoota Oromoo waajjira poolisii mooraa Yuunivarsiitichaa keessa jirutti waamuun ari'uu fi hidhuuf qophii ta'uu itti himuun barattoota Oromoo kanaan yoo barbaanne isin fixuun salphaadha jechuun humnootni tikaa wayyaanee fi ajajaan poolisii mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Khalid Abbaa Tamaamii fi hooggantoota waraana wayyaaneen dursamuun ibsamee jira. Barattoonni Oromoo kun mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Main Campus irraa barattoota Oromoo 48 fi mooraa saayinsii fi teknooloojii Kittoo Furdisaa irraa immoo barattoota Oromoo 54 irratti beeksisa diinummaa maxxansuun yakki shororkeessummaa qajeelfama waraana wayyaanee fi humnoota tikaa wayyaanee raawwatamuun ifa ta'ee jira. Yuunivarsiitii Jimmaa irraa barattoonni hedduunis humnoota tikaa fi waraanaan butamanii eessa buuteen isaanii kan hin beekamne jiraachuu fi barattoonni waraanaan reebamuun yakki ulfaataa ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jira. Rakkoowwan akkanaa mooraa Yuunivarsiitii Jimmaatti barattoota Oromoo irra qaqqabaa jiruu fi hanga gochi duguuginsa sanyii uummata Oromoo waliigala irratti raawwatamaa jiru sababeeffachuun qeerroon barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa murtii dhumaa fi waliigalaa dabarfatanii jiraachuu qeerroon bakkichaa sagalee qeerroof hime. Afaan qawween doorsifamuun kan duuba hin deebifne barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa mooraa Arfan irraa wal ga'uun walakkaa magaalaa Jimmaa bakka City Center jedhamutti sagalee isaanii dhageessifataa oolaniiru. Akkasuma waamicha eenyummaa guutummaa magaalittii keessa kan jiran ilmaan Oromoo maraafis taasisaniiru. Oduu biraan namni maqaan isaa Taamiruu Gomoroo Galataa jedhamu kan dhalate Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti gaafa guyyaa bitootessa 26 bara 2016 mana hidhaa Zuwaay keessatti waggaa 14f kan mootummaa shororkeessaa wayyaaneen dararamaa ture gadhiifamee jira. Akka jedhanitti manni murtii bitootessa 26 bara 2016 gadhiifna jedhee ture. Yommuu maatiin isaanii gammachuudhaan simachuuf gara Zuwaayitti deeman manni murtii har'a miti jedhanii maatii isaa ari'anii erga maatiin gara Wallagga Bahaatti deebi'anii booda kophaa isaa halkan keessa gadi baasanii magaala keessatti gatanii biraa deebi'an jedhu. Sababni inni waggaa hangana hidhameefis rakkoo tokko malee maqaa siyaasa Oromootiin hidhaa waggaa 14f ture jedhu. Hanga ammaatti maatiin goota kanaa haa jiraatu haa du'u waan beekan akka hin qabne qeerroo bakkichaan sagalee qeerroof himaniiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Wallagga Lixaatti fincilli xumura garbummaa uummataan daran jabaatee gaggeeffamaa jiraachuun barame. Mootummaan abbaa irree wayyaanee saamicha albuudaa uummata keenya naannoo godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo bulchiinsa magaalaa irra warra jirru irratti taasisaa jirtu. Namoonni qomoon isaanii Tigree ta'an yeroo ammaa kana albuuda warqee lafa keessaa saamuutti argamu.
haaluma kanaan guyyaa gaafa wiixataarraa kaasuunis naannoo albuunni ba'aa jiru kanatti walitti bu'iinsi uummataaf namoota albuuda kana baasaa jiran gidduutti uumamuun dhaga'amee jira. Sababa kanaan mootummaan gabroonfataan gita bittaa TPLF'n durfamuu kun uummata nagaa naannoo sanaa irratti dhukaasa banuun uummata goolaa jiraachuu fi hidhaa jiraachuun beekamee jira. Walitti bu'iinsa kana irratti tarkaanfii uummanni naannoo sanaa fudhateenis konkolaattonni hedduun maashiniin isaan ittiin warqee baasaa jiranis guutummaatti caccabanii hojiin ala ta'aniiru jedha qeerroon bakkichaa. Fincila kanaan wal qabatees barsiisonni fi barattoonni akkasumas uummanni naannoo sanaa hedduun isaanii gara mana adabaatti kanneen guuraman hedduu yeroo ta'an isaan keessaa muraasni maqaan nu dhaqqabe Firaa'ol Nabiyyuu Barataa, Ifaa Taklee Barataa, Marsiimoy Nabiyyuu Barataa, Taklee Caalii Qonnaan Bulaa, Daagim Dassaaleny Barataa, Bengaree Addisuu Qonnaan Bulaa, Imaanaa Asfaw Ogeessa Maashina Suphaa kanneen maqaan isaanii tarreeffame kun kanneen mana adabaa Najjoo keessatti dararaan humnaa olii irra ga'aa jirudha. Kanneen yeroo ammaa kana iddoo isaan itti hidhaman hin beekamne immoo Sanbataa Tamasgeen Luuba Waldaa Makaana Yesuus, Waannaa Tarreessaa Barsiisaa, Eebbisaa Koluu Barsiisaa, Daanyii Asfaw Barataa, Baacaa Dafaa Qonnaan Bulaadha. Namoonni kun humna tikaan ukkaanfamanii achi buuteen isaanii dhabamuu odeessi warra jiru irraa nu dhaqqabe beeksiseera. Oduu biraan godinni Iluu waraana wayyaaniitiin marfamee jira. Wallagga Bahaa aanaalee hedduu keessattis qeerroon diina baasee dirree bilisummaa fakkeessee jira. Akkuma beekamu godina Iluu Abbaa Booraatti fincila xumura garbummaa gaggeeffamaa jiru mootummaa haalaan yaaddessee jira. Qindeessitootaa fi humni fincila xumura garbummaa boodaan hiriiree jiru akkasuma humni addaa biyya keessa seenee jira. Kana malees waboon bosona karaa Gaambeellaa Iluu seenee jira jechuunis waraana koomaandoo achitti ajajee fudhatee bahaa jira. Aanaa Hormuu Boorechaa Bachoo fi Beddellee Mattuu fi Goree keessa humni waraana bilisummaa Oromoo akka seenetti wayyaaneen maraattee waan qabduu fi gadhiiftuu wallaaltee jirti. Manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa irraa kaasee hanga qophaa'inaatti sochiin jiru dhaadannoo waraana bilisummaa Oromoo fi barruulee warraaqsa halluu alaabaa fi loogoo qeerroon machaa'ee faca'ee jira. Ijoollee kaabinootaa fi deeggartoota irrattis tarkaanfiin barattootaan fudhatamaa jira. Taphattoonni naannoo Gaambeellaa irraa dhufan gara fincila xumura garbummaatti makaman. Bitootessa 22 taphni kan gaggeeffame magaalaa Mattuutti taphattoonni garee lachuu wal ta'uudhaan waraana wayyaanee irrattii fi konkolaataa wayyaanee irrattis tarkaanfii fudhatan. Dhukaasnis irratti dhuka'e. Naannolee Wallagga Bahaa aanaalee Jimmaa Hararee, Jaardagaa, Jaartee, Guduruu Abaaboo, Guduruu Jimmaa, Gannatii, Amuruu fi Abbaay Coomman keessatti fincila xumura garbummaa itti fufuun humna diinas magaalota keessaa uummanni baasaa jira. Karaanis cufamee alaabaanis ol ba'ee aanaaleen kanneen dirree bilisummaa fakkaataa jirti jedha qeerroon bakkicharraa. Keessa mootummaatii odeeffannaa amma nu dhaqqabeen ammoo mootummaan abbaa irree wayyaanee Finfinnee keessa meeshaa fi humni fincila xumura garbummaa booda jiru seenee jira jechuun kallattiilee shananiin Finfinnee seenan irratti sakatta'insi jabaan eegalee jira. Naannoo Sabbataa daandiin seenu, naannoo Shawaa Kaabaa daandiin seenu waraanatu uummata sakatta'aa oole. Kan sakatta'anis bakka 2-3tti ta'uu fi wayyaaneen baay'ee sodaattee jirti. Ilmaan keenyaa fi qabeenya keenya jettee garaan ishee raafama guddaa keessa seenee jira. Waboon magaala keessa seenee jira jechuun rifaatuu kana hin jedhamne keessa isaan buusee jiraachuutu saaxilame. Dhuma irratti godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Jaardagaa keessatti namoota beektotaa fi hayyoota biyyaa qabanii hidhuun guuranii gara mooraa leenjii waraana wayyaanee Xoollaay jedhamutti taaddisoof jedhanii galchaa akka jiran beekame. Isaan kana keessaa ogeessa fayyaa haalaan uummata biyyaa tajaajiluun beekamanii fi saba biratti akkaan jaallatamoo kan ta'an Margaa Boree, Faantaa Toleeraa, Silashii Namoomsaa, Caalaa Tamasgeen, Dumbulaa fi Rifaasaa namoonni jedhaman keessatti argamu. Kana malees guyyaa har'aa dargaggoota qeerroo qacalee ol biqiloo qabanii dararaa akka jiranis beekameera. Isaan keessaa Biqilaa Garbii Dheeressaa, Abbayyaa Margaa Booree, Taarraqany Baqqaanaa Ayyaanaa Fayyeeraa Rabbirraa ta'uu qeerroon bakkichaa sagalee qeerroof gabaase. Oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa har'aaf jenne kanumaa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.
Oduu gammachiisa. Tumsi deeggarsa qeerroo ardilee addunyaa keenya maratti itti fufee jira. Dhaabbatni deeggarsa qeerroo idil addunyaa guyyaa tumsa qeerroo magaalaa Kolomboositti qopheessee isin eegaa jira. Gaafa Saatardee Aapiriil 9 bara 2016 guyyaan citeera. Waaree booda balballi qophichaa sa'a 3 PM irraa eegaleenii saaqama. Bakka 4257 Eastland Square DR Columbus Ohio 4323 Artistoonni finna qeerroo ta'an kanneen akka Abtaamu Lamuu, Saaliyaa, Saamii fi Kiruubel Ordofaan hirmaattota bohaarsu. Keessummootiin kabajaa dhaabbata deeggarsa qeerroo idil addunyaa irraa haasawaa ni taasisu. Akkasumas mariin hawaasa Oromoo ni jira. Gatiin seennaa doolaara 30 qofa. Odeessa dabalataaf 61489535 yookaan 6148047228 dhaabbata deeggarsa qeerroo idil addunyaa. Almakiya falmata biya gota kujejebe abe lal bobo abo lal bobo wana tota biya kombil suma kenya flakene sani tape waya lal bobo abo lal bobo Nisani barakota Kenya, Bilisumata ugala nisani barakota Kenya, kilo warega makasomi. Bilisumata ugala nisani barakota Kenya, Bilisumata ugala nisani barakota Kenya, kilo warega makasomi Kenya. Wanti barabaran baratabi yakora sasantum tanifi. Akalammi kobe kumsan jamake garurma jalan bane ya bobo bela Kenya fini mametani kufni Kenya ma fisin tiba mirkana mumma Kenya nusarbitani yodu banne ma fisin tiba ya bobo igni gulu ndangala e magala finfinne wala kan oda bigilche inango Argub jirana walinu Seri bagada adunya bulchi Ya bobo Ya bobo Ajjechaa fi dhangara jabinaa mootummaa wayyaanee marraa kana kufaati irraa hin oolchu. Mootummooti Itoophiyaa bulchaa turanii fi yeroo ammaa empire humnaan dhaale bitaa kan jiru mootummaa wayyaanee gaaffilee siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa furuu irraa kan hammeessan ta'uu irraa hundee rakkoo biyyittii keessatti ifatti mul'atuuf furmaata buqqaasaa argamsiisuu irraa haguuguun rakkoon kan hin jirre fakkeessanii bira darbuu yookaan jijjiirraa kabeebsaan furuu kan barbaadan ta'uun amala waan ta'eef ummattoota humnaan bitaa jiran dhaggeeffatuu diduun yaadaa fi gaaffii kaasan yakkatti fudhatuun callisuu fi ukkaamsuu kan aadeffatan ta'uu irraa akeekni bu'uuraa mootummaa Itoophiyaa hanga ammaatti mul'atanii gara jabinaan hacuuccaa fi saamicha ija dunuunfataa ta'uu irraa bittootni Itoophiyaa hundinuu hariiroo fi walitti dhufeenyi ummattoota gidduu kan mirga ummattootaa kabaju mirga ilma namaaf kabajaa kennuu fi walqixxummaa irratti hundaa'e akka hin taaneef hariiroon ummattoota Itoophiyaa jidduu kan sodaa fi amantaa walirratti dhabuu taasisuun addaan qoodanii bituu akka imaammataatti waan itti fayyadamaniif mootummootiin Itoophiyaa martinuu ummattoota bulchina jedhan kan of jalatti ilaalan tuffatanii fi kabajaa hin qabneef ta'uu irraa mirga dhabilee taasisuun bittaa isaanii kan jireessan waan ta'aniif biyya bulchaniif naatoo kan hin qabne ofiif saamuu irra darbanii alagaan akka biyyattii qircatu taasisuun ummattoota hiyyummaa daangaa darbeef waan saaxilaniif mormii ummattoota irraa yeroo itti walaba ta'anii nagaan jiraatan tasa hin turre. Bittaan mootummaa wayyaanee TPLF ammoo mootummoota isa dura turan irraa hammaataa fi kan eenyummaa ummattootaa irratti aggaammate waan ta'eef mormiin ummattootaa jabaan mootummaa kana mudataa har'a geenye. Addatti ammoo diinummaa mootummaan kun ummata Oromoo waliin jalqaba gaafa aangootti dhufe irraa seeneen hariiroon Oromoo fi mootummaa kana jidduu waggoota 25 darban ture haalaan hadhaa'aa akka ta'e hundaaf ifaadha.
maddi fincila uummata oromoo yeroo ammas rakkoolee mootummaa wayyaanee uumee hammeessaa deeme irraa ta'uun haqa ifatti mul'atudha. Uummatni oromoo yeroo ammaan tana oromoo guutuu keessatti kan mormii isaa dhageessisaa jiru mirga abbaa biyyummaa isaa mirkansuuf qabeenyaa fi lubbuu isaa fi maatii isaa irratti ajajaa ta'uu fi mirga uumaa fi dimokiraasii dhugoomfatuuf akka ta'e ifadha. Haa ta'u malee har'as taanaan mootummaa wayyaanee gaaffii uummata oromoo kana rakkoo bulchiinsa gaarii dhabamuu irraa uumamedha jechuun xiqqeessuun furmaata kabeebsaan furuudhaaf carraaqaa jira. Uummatni oromoo garuu furmaata hundee kan barbaadu ta'uu sossobbaa mootummaa wayyaanee lagatuun diddaa isaa bal'inaan itti fufee argama. Rakkoon uummata oromoo bulchiinsa jijjiiruun osoo hin taane sirna bittaa alagaa waggaa 150 irratti jaare cunqursaa hadhaa fi saamicha ija dhuunfataa waggootii dheeraa kana keessatti dabarse kan hundeedhaan jijjiiruu waan ta'eef qabsoo isaanii jijjiirama buqqaasaa argamsiisuuf diddaa hin bitamuu itti fufee jira. Furmaatni jirus harqoota gabrummaa xumuraaf of irraa darbatuuf hireen isaa harka isaa kan jiru ta'uu irraa fincila xumura gabrummaa gaggeessuu qofa ta'e kabajaa ofitti horee hiree biyya isaa fi saba isaa harka isaa galfatuu fi kan akeekkate bakkaan gahuuf wareegamni baafamus kan isa gaabbisiisu hin ta'u. Mootummaa wayyaanee sochii ummattootaan muddamee jiru golgaa bulchiinsa gaariin furmaata kan argamsiisu fakkaatee dhiyaatullee addatti ammoo gaaffiin uummata oromoo gaaffii haqaati jedhee lallabuudhaan uummata qabbaneessuuf tattaafatus yeroo bittaa fi tooftaaf kan dhiyaate ta'uu uummata oromoo jalaa dhokataa hin taane. Dhibamuu bulchiinsa gaariif sababni sirna wayyaaneen gadi dhaabedha. Waan ta'eef sababa bulchiinsa gaariin oromoo wal afaan dhaabuu fi ofiif qulqulluu ta'anii mul'atuuf sababa dhiheeffamedha. Gaaffiin uummata oromoo gaaffii haqaati jecha lammiilee oromoo xiqqaa hanga guddaatti reebanii salphisuu fi ajjeesuu hin dhaabne. Mana hidhaatti guuruunis hin dhaabbanne. Guutummaa oromiyaa bulchiinsa waraanaa fi tika jala galchuun humnaan bittaa sirna cunqursaa itti fufsiisuuf yaaluun akka itti fufetti jira. Kanaaf ABO'n har'as rakkoo uummata oromoo kan furu qabsoo isaatiin uummata oromoo qofa malee mootummaa kana akka hin taane hubachiisa. Uummata oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa fi kabajaa ilma namummaa isaa dhugoomfatuuf murannoo fi gootummaan ka'ees boodatti kan deebisu hin jiraatu. Waan ta'eef uummatni oromoo akeekni ka'eef galii isaa akka dhaqqabuuf kanneen irratti of muuduun hacuuccaa fi saaminsa jalatti isa ittisaa jiran of irraa kaasuun qabsoo xumura gabrummaa itti jiru caalaatti finiinsuun akka itti fufu kanneen mooraa diinaa keessatti hiriiruun qabsoo kana dhaamsuuf abjootaa jiranis mootummaa bor dabruuf jecha uummata isaanii hin dabarre dhiiksuu fi madeessuu irraa akka dhaabbatan ummattootnii fi humnootiin siyaasaa biyyattii guutummaa keessa jiran sochii uummata oromoo deeggaruun kan itti ulfaatu yoo ta'e waliin jireenya fuula duraa herreguun haalli uummata oromoo caalaatti hammeessu akka hin dhalanneef fincila kanatti gufuu ta'uu irraa akka of qusatan fincilli xumura gabrummaa oromiyaa keessatti finiinaa jiru uummata oromoo hunda walabummaa gonfachiisuu kan akeekkate waan ta'eef lammiin oromoo hundi keessatti hirmaatuun dirqama lammummaa ta'uu hubatuudhaan hirmaannaa isaa akka guddisu lammiileen oromoo qawwee diinni hidhachiiseen lammii isaanii ajjeesaa fi doorsisaa jiran dogoggora seenaa keessatti gaafachiisu raawwataa akka jiran hubatuun dirqama diinni itti kenne diduun uummata isaanii cinaa hiriiruu akka itti fufan ABO'n gadi jabeessee hubachiisa. Dhuma irratti ABO'n jabinaa fi murannoo uummanni keenya mirga isaa harka isaa galfatuuf itti jiru dinqisiifataa gama isaatiin tarkaanfilee diinaa fi lukkeelee diinaa irratti fudhatu bal'inaan kan itti fufu ta'uu mirkaneessa. Qabsaa'oti ABO oromiyaa guutuu keessa jiranis wareegama kana adda durummaan kennaa dirqama isaanii bahachuu akka itti fufanii fi itti jiran mirkaneessa. Injifannoo uummata oromoof adda bilisummaa oromoo bitootessa bara 2016. Kakayuun kolaltuun tabbaan kosol mataadhaan adirree dhiira kan jaajuun gooticha kutataadhaan akkas yoo jangdoomanii takkas yoo dhiiromanii itiyoo biyyoo fi falmanii akka geenda bushaan ilma mijuutiin mooticha billoo sanaan ajabaan biyyan gurguru yartuun lammii daldala kana dhibee keessumaan adoofa albee qallamaan haftiramdee dhumnaa jamaa
Gara dira tokkummaan aba fakkeessuun maalummaan ame yartuutti naafimaan ame yartuutti naafimaan ame yartuutti naafimaan. Gara koshee shoolifduun utargattu akka hin nyaattuun utabduu sagabuu bultuun guma gumaa taan eegdu. Guba gumaa taan eegdu galfatana nyaachiftu galfatana nyaachiftu. Adeeme tabbaan baaneen etaadhee saadhaan galfanneen etaaduu saafaaf ambanaan qeerroon diina hunkuraan. Qeerroon diina hunkuraan amalan taa'ee quphanaa anarras dirqama jira. Isa mammaa kan jedhuun utani mamma keen jedhuun barcee faalee bukeesseen badhaadhaa ta'uun fedhu. Yaa yartuu sanyii gadheen duudha biraa qofaltuun duutes fakkeenyaan taatuun jiraattus kaaniin ooltu. Fakkaatiin nama kanaan haa ta'uun lammiif salphina haa ta'uun lammiif salphina. Tokkoja citaa waliin saamu bitaanis yaaban ergaanis yaaban walgahiin kooraama nuyi kan barbaannu birmadummaadha malee walabummaadha malee bilisummaadha malee hinfeenu garbumma hayyuun nu waa bulchuu guru yookaan ganda keessa waa meeqa odeessa waa maal nu buusa dinne nurraa kaasa dinne nurraa kaasa dinne nurraa kaasa. Yokka duudhaa keenya akka sagaanama gadaan bar saddeetuma dabaree wal bulchaa wadarkaa fuudhama wadarkaa fuudhama wadarkaa fuudhama wadarkaa fuudhama wadarkaa fuudhama gaafa odaa bulu gurbaa gaafa hooda hin bugurbaa gaafa damuudha mugurbaa. Kabutan kala mugurbai kabayan turra gugurba wala langor pada gurbai pegan jabe pada gurba irenta kota yes gurbai biasa sekata gurba biasa sekata gurbai. Citaa waliin saamu bitaanis yaaban ergaanis yaaban walgahiin kooraama sabni kan falmatu mirga dhabnaani malee dararamnaani malee roorroon cimnaani malee nu shoror keessaa miti gadaatti naa bullu raatuun ganda keessa duguggaa sanyiidha nurratti gaggeessa dinne nurraa kaasa dinne nurraa kaasa dinne nurraa kaasa. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa jaallatamoo fi kabajamoo qophii keenyaa tan waliigala ardhaa kanumaan golabnee jira. Nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isiniin jechaa sagantaa itti aanu tan walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gada bilisummaati.